رجالة أكل إلما ما أكل برباد ليه أنا حق السينما حاجة في اليد حق أنا ما لي برباد ليه حق أنا ما تقول لي وان بود حق مدتي كله إبيزي فلي أسترني محمد فلي كلام فلي أسترني أتوان بود لو هجي كبات أفهم كي كبات نقرأ هجي كتدين أنسي في مهكلال دبين بكتنا حق أنا مقدي هم برباد نبنتو أرومون المنو بيتا كتي برباد نو أكتنو حق أنا ما قلت تفرق أتوان بود yoo hujii qabaatte afaan kee qabadhu de maaliif na sin fakkaatu ati sa'a 24 miira keessa seentee yeroo baay'ee akka loltu dheengadda mana nama gaafa Jibril Muhammadu jihaasaa turre maal akka Jibril godhabde hin beekta dubbii hunda takka takkaan beekta ati waan goosu dhiisi ati dhimma kana keessaa bahin dhimma kana jaarsota kenni ngatilleen tanas mucaa nyaatallee as jira Dubai jira kuno jarri amma Alamiino isin jedhuu fi Muhammad isin jedhullee hin dhufti hin fitti isaan faana haasofna munir takka haasawa hin beektu jaarsum maalle hin beektu an akka obboleessa kiyyaatti an haga ma badii ati narra dalagde hunda si dhiisa ati gara hojii kati deemi yalla badii maanii si dalage yoo obboleessa kiyyaani badii maanii si dalage yaani badii an si dalage natti qofaan narra kijibti lamafa akka suuraan kee keessatti sababa taate wali galle no arsi qarsoma nin kijibe mo dugaan dubbadde firraa taasi dubbaddu Jansu jalan surate kan galche muniri dhufe galche ayyamale jalan duran akka dhiiraatiif duuba kaayese qoobachaa ture gara barraa hin jala ture. Aboo gurbaa kana waan kana keessa dhimma biraati irraa qabu isa eegani dhufe mucaa jaalaalle galche malee suuraan ta'e duraan galuu waan galle duuba turte. Musin galu maslaatitti us heedarri biyya ala tabitus maslaat. Aboo baali heedar nama guddaami ijoollee baalagee wajjiidhaanii moo nama guddaa hojii haasawaa jirtan. Yoo dhugaa naqati yabaatu basirra ta'aa jiraattan kaali dingadi buusa. Ati mallaa kan kee mucaan amanee jira. Si kennuu baatus ati kanaan booda kalaamata kan dubbatin kalaamata kan qasaman billahi osoo namni ati kaballaa sadha afaan hin jedhu. Argannus dhaabnus si barbaadda as gubbatti. Sigalami namu aruma polisi bufne sikine birri dirhama dibba torba amma qarshi Ethiopia kun qurxin taatu sigene yo barbaade amma sida barta qarshen ki ufirra kiyra waan achiraafi atafaan qabdu jallafani wal beekna waan ta'e fujihan ki si qofa miti warri si fakkaatu kana booda ilma dhiraatitti mallaqinna mallaqsi usi usafanin kana booda marran us jadi dubatin kana boda kamaran oromo ila kamaran oromo da kana boda muta us kana boda shamaran oromo da arqarra kasani birri tak ilma diratti kenetani asbab baatani dubatan fanan isnit hime jiran Yo makan kumurani da bimo makan hawalatin ya damte makan hawalatin ya damte rabbi sodatu afani dario ela me wala da ke fanno jarana Amira wala ge pada Amira udah tius mo ya te jalle me te buti ka waddo Amira us mallaka kan kesi barbaade qabda baajiran mallaka kan dario dirhama turba nabi kana argata atafaan kesi us bana lama amante kan sakit dunia nam osoo mun mana de kapan betul kolle oromo le Rumah bator bator kirre bator bator amakin nam bator bator dulu impeka gele baru ana bode kamara oromo le oromo mallaka kan azgubat haasostani nan abaqan yookaan abukaatoo akka munirille shamaran ilma dhiiraa qarshii azgubaa barbaadu ta'e barbaadu kanaani rakkoo guddaa situ qaba rakkoo guddaa har'arraa kaasanii shamaran yeroo fudhatu inqilina nam ligalarra dalagattee hayyaa ela dario dalagattee ela wata ka diho jingawat munirio me wata ka talle sarar wala da ke fanno
Amma abdii kumee faallee dhuftee miti. Abdilleen dhufeeti. Abdilleen dhufeeti. Idee mamma. Mee callisaa eerana. Munir mee walaa dhageeffannu. Jaartonni illee dhuftee miti. Eega dhufte gara dubbiin hundee maakalaas eega jaartonni barbaadullee dhufee namni barbaadullee eega dhufe gara sun hundee amma gara biraa dubbii biraa dhiisa. Muhammad hafe Muhammad argaddu yoo jiraatte. Muhammad argaddu yoo jiraatte. Ayye. Eedaro ani sinirraa qabbuu jedhe waa maraafuu namni kamuu jechuu Khalid illee xiqqoo isin. Muhammad eenyuja. Muhammad eenyuja. Muhammad eenyutu abduu kumee mee barees habibi Muhammad asile barees mee sirga bannas. Akkasuma immoo jarri jedhanillee dhufanii beeytanii wanni immoo jara kana barbaadanii fi yoo dubbiin akkuma jedhamu caalaan dhageettanii hin dhageettaniimi. Yaa. Namni maaliif nama kanniin barbaada beeytanii yoo mucattiilleen kunoo as jirti mucattiin jara kanatti dura himattee jiraatte yoo deebi'eetiin jara kana wajjin ka dubbatamu ta'e jara kana barbaada jechuun akka mataa kiyyaatti waan jarri kun dubbatan dura ittiin seenu aadaa Oromootu na dhoowwa. Isinii galaami maaliif dubbii abbaan argee baxaabbatuun hin ta'u jechuun dubbii sirna qabdu dubbii aadaa Oromoo maaliif jarri kun bakka fedhetti barbaadamuun dirqama isaaniiti. Namni tokko akka itti dubbatanitti wanti waan kana jedhaniif gariin namaa quuqama qaba. Dhimmi jara barbaadaniif maali jechuun amma fakkeenyaaf anillee akka mataa kiyyaatitti yoo hajaan biraan dhoofte dubbadhee boru yoo ka biraa dubbate iftaan yoo ka biraa dubbate dubbiin akkamitti dhumuu dandeetti. Aadaan Oromoo akkatti eessaa gad dhaabatare aadaan Oromoo gad dhaabachuu hin danda'u jechuudha. Kana waan ta'eef dirqama barbaadamuu qaba namni dura itti himatan akka sirnaatitti. Akkuma argeen fakkeenyaaf anamma seenuun qabu taalkaa jechuudha. Akkuma argee godhuun qabu jechuudha. Kana waan ta'eef deebi'eetiin immoo namoonni Eedariin jaalatanillee namoonni Muniiriin jaalatanillee maal akka ta'e Kaalidiif jira beeytanii jidduu kanatti amma jidduu dubbii fixuu waan ta'e malee tokko ol kaasanii tokko kakkaasuun sirna keessatti hin barbaachisu. Jidduun kun immoo jidduu sirnaati. Iddoon amma nu jiru kun iddoo sirnaati. Iddoo sirnaa kanatti immoo nama wataa waliin dha'uu ta'a malee ati dhugaan dubbattu jechuun jaarsas keessa jiru. Dhugaa isaa akkatti bakka kanatti sirraa jechuudha malee Eedar nama gaarii, Muniir nama gaarii, Muniir nama kanaati, Eedar nama kanaati jechuun hin danda'amu saahiba kiyya. Maaliif aadaa Oromoo keessatti illee sirna Oromoo keessatti illee bakka qabdi bakki waa itti waliin jedhanillee akkasuma immoo namoonni as keessa jirtan kulliin keessan miira keessaa baya obsaa akira dubbii tana fixaati wal komadha akira eega dubbii tana fixa wal komadha Oromummaa wal komadha aadaa wal komadha kabajaa wal komadha akkasi malee osoo dubbii namaa dubbataa jirtan teessan dhageenya mootii ishii sirna kana ishii sirna mucattii kana laallare maal godhuu asirra teennaree eega isi wal lolu eega isi wal komachuu eega daqiiqa miira keessa galtanii wal jabooma walitti agarsiisu Muniirillee anuma jabaa jedha Eedarillee anuma jabaa yoo jedhe eeshii dubbii maaltu fixare nu warri jalaa dhufu eeshii maal ta'a akkamitti wal dhageeffan akkamitti wal huban akkamitti dubbii namaa fixuu dandeenya namuu garatti hin baranne dubbii dhugaadha jaarsi garatti barateen dhufne ilmi xiqqaan jaarsarraa barate hayyuun kamuu barateeti malee yoo isin akkana godhattan isin warri yaada qabu yoo akkana godhattan nu hoo eeshii ammaa achi dubbii namaa akkamiin fixuu dandeenya eeshii dubbii namaa akkamiin laaluu dandeenya maal goone mee akkam godhuu dandeenya kana waan ta'eef miira keessaa ba'a jaarsa jechuun tokkoffaa nama miira obsuu danda'u malee namni miira obsuu hin dandeenye jaarsa miti sirna aadaa Oromoo keessatti jaarsan ta'u namni dubbii namaa obsuu hin dandeenye dubbii ofii obsuu hin dandeenye nama dubbii namaa ofii galliqimsetu kana mallee galliqimsee garatti qabatee araarsuu danda'a. Kana waan ta'eef obsaa wal dhageeffadhaa mucattiin kunooti namni barbaadan as jira mucattiillee dhugaa himte sirriidha innillee immoo wanti jedhuu qabdu dhaamse sirratti dhaamu. Ilmi abbaa yoo waasii ta'e abbaa yoo ilma waasii ta'e waasiinsi yoon guutamin namni sun du'uun dirqama hin qabu. Walaakin immoo isin wajji dhaabbachuun na dida jedhee isinii dabarsuun dirqama isaati Eedarillee jechuudha. Kana waan ta'eef asirratti dhugaa jirtu himaati dubbii tana amma gabaabsati yeroon dheeressina amma sa'aatii meeqa jechuudha. Haga ammaatirra wayirra hin geenye jechuudha. Namuu wal qeequu wal arrabsuu deebi'eetiin immoo kun kaan jechuu ka dhufe kaan arrabsuu kaan xiqqeessuudha jechuudha. Haga ammaa irra jiru. Nama tokko jechuudha. Nama tokko haga ammaa sirna tokkorra hin geenye. Mucattii tana gara tokkotti siin laallu hin jenneen sii laalla hin jenneen namu ka dhufe anillee tokko beeka. Anillee tokko deeggara. Hin ta'a hin ta'u. Kana waan ta'eef dubbii kana amma sa'aatii ammaa kanatti ilaala waan argamuuf yoo dadhabame uummanni Oromoo waliif funaanuu fi qaba. Sirriidha. Deeggaruu qabna jechuudha. Bira jirra bira dhaabbanna.
Dirqama immoo nama ajjeesuu hin qabnu. Dirqama nama miidhuu hin qabnu jechuudha. Nama tokko miidhamaa gargaaruuf tokko miidhuun hin danda'amu. Namni qajeelfama baasee qajeelfama wajjin deemuun qajeelfama wajjin dubbachuun barbaachisaa waan ta'eef kanaaf isinitti dheeressullee dhiifama galatoomaan isinirraa gabbu'ee jira jabaadhaa itti fufa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eeshi galatooma oolmaa gaarii. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Sagaleen kiyya jira. Muhammad illee barbaada Muhammad Aminu maqaa isaatti Muhammad Nure galcha Muhammad Nure. Assalamu alaikum. Abdi hukumee fi Aminu falmata waan dhufaniif dubbiin akka reefa haasomsanii miti. Yoo haga barbaade arrabsu illee ni jallisa kana booda maal deebiin jarri kun akka itti dubbatanii dhamallee teessaba namoota gurguddaadha waan ta'eef amma Muhammadin qofa dabalaati akkaataa isaan nuun jedhanitti waa isaan nu gaafatan deebisaa tartiibaan deemna. Muhammadi Nure qofa nu galchi caalaa kiyyaasa. Muhammad la kota torba daddu yoo jiraate. Muhammad Nure blog fi badanii taasariiti anayyuu blog nu goonii La baate hunda baate. Warra komantii Ijoollee blog dabarsaa warra komantii okay dhaabbadha yeroo takka warri komantii anaa fi Hindariis Kaalidis obbalee jedhanii rakkoon hin jiru. Please nuti karaa nagayaati naamusaan wanna kana xumurree jirra kar tokko addaan hin deemnu. Please komantii namni deeggartanis namni Hindar deeggartanis yeroodhaaf nurraa dhaaba. Waa'ee miciyoo dubbachuu deemna. Ani miciyoo tana hin beekuun Hindariis hin beeku rabbi jechaaf dubbanna. Kanaaf nurraa dhaabbadha. Garuu Hindar waliin hin siidhaamu anaatu si faarsa ati waa'ee keetii rakkoon hin jiru. Please yooni waan ati hojjatte anaatu live irra seenee si faarsa. Haalli faa hin dhagahin. Haalli akkana akkasii nama guddaadha. Ani si obsaatiin jira bira kuti waan akkanaa kana. Namni si arrabsees hin jiru ilaamma. Namni maqaa kee haasees wanti hin jiru maalii fi hattuu nuuf saaxilii ni qofa nuti komiiksii irraa qabnu malee waan ati hojjatte waan ati godhaa turte seenaan siif jira. Kanaaf waan si kabaju jecha kabajaa kee nuti qeessin. Kanaaf ijoollee xixiqqaa hin dhagahin. Ani yeroo dhibba tokko dubbatte takka siif hin deebisne. Amma dubbii kana ka oofu Abdi hukumee Aminu falmata aniifati. Abbaan manallee caala. Rabbii biraa namalee namaa fi miti kan hin hojjedhu atillee akkasiif kabajiiti kabajaa hojii haa deemu. Amiin odeeffama marii kun ijoollee mooditara qabdootu si baate ishee. Rakkoon qabu ana jechuun Munirillee arrabsaa ture haadha kiyyas arrabsaa ture homaa rakkoon qabu ana ofeerillee naan jannatti hin dhagamu. Ani homaa takka hin arrabsinilleedha kabajamaan itti dubbadhe wal xiqqeessuun hin barbaachisu wal hin xiqqeessinaa jee malee waan takka waan dubbadhellee hin qabu nama tokko hin arrabsine. Ani arrabsan homaa rakkoon qabu. Homaa rakkoon qabu kana jechuun arrabni nuuf haarawaa miti tiktoo kanarratti. Guddaan fedhayyuu osoo namni akka Jawaariitiif namni akka Abiyyi kun hayyuun qabnu gurguddaan kunniin osoo dhufee tiktoo kana waan seenu taate oma fedhan jedhanii arrabsani kun waan baay'ee nu qaanessu miti. Silaa immoo otoo waan namni dubbatu adda baafatanii kan waan namaan jedhanii namatti dhagahu. Dubbii sana xumuraati boodan arrabsitanii rakkoon hin jiru. Amma rakkoon hin jiru. Ana hayyamee na arrabsaa. Mee Munir. Haydara akka dubbataa jirutti maallaqa mucaa ijoollee mucaa amansiisnee irraa jedha. Egaa mucaa amansiisanii namni yoo danda'ame jechuun yoo inni danda'ee ka kafalu taate haa kafalu jenneetu waan itti murteessudha. Yoo inni kafaluu hin dandeenye taate irraa walitti guuree walitti qabneeti mucaa tanaa kafallaati. Isin amma ajandaa kana osoo dhaabdanii asirraa buutanii yoo. Akka nama tokkootti ammoo waan nama isin dhaamuu barbaadu akka nama tokkootti yoo haqa namaa galchuu barbaadan ta'e nama itti aanu nama itti dhiyaanutti warri haa itti jalaa baddellee nama itti aanu nama isa nama sanitti dhiyaatutti himadhaa malee miidiyaa irra baatanii wal habarsuu waan akka haqa nama sanillee galchuun fakkaatu nama wal gargara galchitanii wal abaaruullee wal xiqqeessuudha maqama Oromoo kana xiqqeessuudha malee haqa nama sanillee galchuun natti hin fakkaatu. Wanti amma deemamaa jiru amma fakkeenyaaf lafuma waaqaaniiti. Abbuma jechuun fooloo guddaa qabutti himatan yoo waa badan namni fooloo guddaa qabu sun waa galchuun ta'u waa balleessu yoo ta'e malee maqaa wal balleessu yoo ta'e malee
Fakkeenyaaf ani yoo waa balleesseetiin jee nama na dhiyaatutti yoo na himatan namni na dhiyaatu immoo hin saalfadha nama na dhiyaatu waan saalfadhuuf hin kafala. Waan sani kafaluun dirqama ta'a jechuudha. Gaafa ammoo miidiyaa irratti maqaa na balleessanii ol butanii gad deebisanii gad ol deebisanii jedhanoo uummata akka nama sanillee haqa sanillee hin galchan maqaa ol balleessaniitumaan lola biraa uumuudha. Kuni rakkoo qabatamaan TikTok kana keessa jiru yeroo ammaa kana keessatti. Wallaahi nama meeqatu qabeenyi isaa akkasii badeera. Ijoolleen meeqa boottee dhabdeerti bilaashatti. Shamarran lafa ol kaateetumaan fooloo guddaa waan qabaniif Mubaarakitti Muniiritti ebaluun nu dhaqaa'ina. Gannii takka fa'a mucaa amma Saudii jirtu akka fa'a. Jarana aadaa akkanaa kana dhiisnee nama itti dhiyaatu nama sanitti dhiyaatutti himannee wal himannee haala akkasiitiin walii haa barbaannu. Deebi'anii ammoo suuratti fayyadamtee suuraa garagalchitee ol garagalchitee jennaan wama takka bu'aa takka hin qabu obboleessu. Suuraan waan takka bu'aa wayituu hin buusu. Inshaallah otoo suuraa garagalchuu miti kibriitiin gubaa oolteetti wama takka jijjiirama wayituu hin buusu. Jijjiirama waan hin finnetti ammoo yeroo fixuullee hin barbaachisu. Yoo fooloo barbaadachuu ta'e, yoo oduu barbaadachuu ta'e, yoo daldala akkasii ta'e itti fufa wal dhaabuu hin dandeenyu. Yookaan ammoo akka namaatiin namaa yaaddan walii yaaddan yoo ta'e aadaa kana jijjiira. Fakkeenyaaf Muniir qaamaan namni tokko dhufee sitti himata. Yoo namni sitti himate nama itti aanu nama sanitti aanutti keessaan bilbiltee nama sana akka qabaniitiin gaafatan gochuu aadaa barachuu qabdan. Yoo kanan goone ammoo callistaniitumaan bakka ajandama fudhattanii namni illee sitti himate sababa sitti himateef atillee mana kee banantee waan barbaadde waan gootu taate nama sanillee qasanillee hin galchitu. Wanti kun osoo dhaabatee jechuu barbaade. Inni biraa ammoo waa'ee Heedarii jechuudha. Heedarii fi si jidduu jiru. Fakkeenyaaf akka nama tokkootitti dhufee nam beekaa hin gaafadhaa jedhee dhugaa sirraa fudhate. Gaafa sanallee dhageeffataa ture mana san jala ture dhageeffataa ture. Eega dhugaa sirraa fudhate ammoo gaafa ta'e humnaatitti otoo sillee taate namni wayii si itti himate si gaafata yoo danda'e. Yoo danda'e sirraa fuudha. Yoo dadhabe hoo homaa gochuu hin danda'u. Ammoo ana wajjin gabbayii suuraa isaa garagalchii arrabsiin aadaa Oromoo keessa himaan jirtu. Wanni akkanaa kun ilma namaatirraa hin eegamu obboleessu. Ilma namaatirraa na wajjin arrabsiin. Gurbaa kana itti adamuu danda'a, dhiisuu danda'a. Maaliif sababa inni waan kana kafale jedhee inni dideef itti aaruu danda'a. Garuu si waliin gabbayee suuraa isaa galbatee gurbaan kun akkana jechuun isa xiqqeessuu osoo hin taane ofii xiqqeessuudha. Oromoos xiqqeessuudha. Kanaaf aadaa akkanaa kanan baratina aadaa akkanaa kun fudhataman qabu. Wanni atammaa Heedariin irratti arrabsuu gahee suuraa isaa garagalchuu gahee waan akkanaati. Na wajjin arrabsii na wajjin akkana godhidha. Akka ati dubbataa turre jalqaba irraa kaasee akka ati dubbataa turre kana naatu xumuradhee baasii kuma naa godhe. No ati dhimma awaanaa isin sale boo deema isin hundi keessan. Anaa isin sale Rokkoon qabu mana taphatama. Basakan. Akkan salama itu kuna mana? Makan ngati bakun. Abdi ukame fajir yola kabajak kira berbu. Asal terba. Abo kabajak mungkin mana? Hatu dah sabun tahu kapan? Jadi karshi ucai orang. Heidari boleh indah boleh di mucara. Namni dubira jurule namo teh hidup jera mucara sonu dubira jera. Hingga panna dia madandame. Yang ni karshi nama lega cunta bifti amma Muniiritti deemaa jiru kuni akka namallee balleessu ijoolleellee wal fichisiisuu ta'a malee bu'aa biraan qabu. Kanaaf yoo dandeettan gurbaa kana tasgabbiita sirrii miti. Bifa kanaan akka namallee balleessu akka namaa ballu kuni walumaa galatti dhimma dhuunfaa qabaachuu sirraa mul'ata. Muniir kiyya dhiifama naa godhi. Kanumaan jedhaa isin hundinuu galatoo golfadhaan kana caalaa arrabamu tumamu waan biraatii fi miti gaseeni. Amin. Tasgabbiita jechuudha ni naata. Hin baay'ime atille. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Garagoon ani waalee dubbatu illee barbaadu. Ilkaa garuu dhibba wal fakkatti na garaansaa jedhu dubbiin qaamaan guddatu. Abdii isaa sagaleen kee jiru. Sagaleen kee jiru. Amma dubbadde. Ni fagaata akka Aman jira dubbadda. Okay, wanni jechuu barbaade yoo hanga takkaatitti osoo dhagahaa jiraatanii waan jechuu jedhe qaamaan guddachuu osoo hin taane yoo yaadaan guddanne bareedamaaf jennaan yaadaan guddachuun sammuudhaan guddachuun hedduun fayyadaa jedhama. Wanni akkana fakkeenyi waan akkanaa deddeebi'u kun dhimmaatee deddeema yeroo baay'ee furmaan illee haa argamuu dhabu.
wanni amma akka Meta gara birate deebi xiqqoo. maalitti Xiqqoo deebi manni xiqqoo ci fagaatti. wallahi afaan jala qabadhee haasa'utti jira Okay. beektaa telefoona kana. Dubbadoo akkatti. Akka dubbadoo ishee rakkamu. Yeroo tokko telefoonni kiyya kun sagalee inni isaa aroonnu hin beeku. So kanaaf